hojiidhaaf biyyaa baatan malee arrabsoo dhibbuudhaaf warra dhalattanii miti. Sin jabduuwwanii warri biyya ambaartan sin jabduuwwanii sin kormoota. Kanaafiyyuu mee har'a madaami keenya aarte akkamitti haa qabbaneessinu kan jedhu waliin laallaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti laalaa, hanga dhumaatitti hordofaa, subscribe illee godhaa, share illee godhaa, like illee godhaa toon jammaraayee jechuudha. Nageenyi fi fayyaan bakka jirtanitti isin haa ga'u obbolaawwan koo. Biyya keessallee biyya alaallee kan jirtan akkam jirtu, nagaa jirtu? Ani obboleettiin keessan nagaa koon jira. Mee har'a waa shan ilaallu akkamitti aarii madaami keessanii akkamitti akka qabbaneessuu dandeessan. Ani obboleettiin keessan sin fayyada wantan jedhe waan shan qabadhe, waan shan ijoo qabadhe dhufeera waan ta'eef waan shanan kana waliin ilaallaa. Inni shanaffaa inni dhuma inni shanaffaa baay'ee murteessaa waan ta'eef viidiyoochi hanga dhumaatitti dhaggeeffadha. Viidiyoo isinitti hin baay'isu. Gabaabsee mana danda'ametti gabaabsee haasa'uu fi dafee haasa'uu fixuu nan barbaada. Sababni isaa nuti kan barbaadnu haasaa baay'ee odoo hin taane wanta nu fayyadu. Ijoollee biyya hambaa jirtan, kan Kuwait jirtan, kan Dubaay jirtan, kan Saawudii jirtan, kan Libnaan bakka hundaayyuu warri mana madaami keessa jirtan bichaadha kan ilaallatu viidiyoo. Warri mana madaami keessa hin jiraanne dabarsuu dandeessu jechuudha. Singaruu obboleen keenya mana madaami keessa jirtan jirru nu fayyada waan ta'eef waan shanan kana waan ijoodha. Shanaffaa irratti kan jiru waan dirqama sin barbaachisu waan ta'eef viidiyoo amma dhumaatitti dhaggeeffadha. Sheerii godhaa, laayikii illee godhaa, walaa jajjabeessinu obbolaa koo walaa jajjabeessinu siniin jedha. Inni madaamiin keessan yeroo aarte waan shan gootanii madaami keessan sinillee sammuu keessanillee fayyaa ta'uu qabdanii. Fayyaadhaan gara biyya keessanii yoo galuu barbaaddan gaafa madaamiin aarte madaami keessan akkamitti qabbanoof yookaan akka isin hin aarre akkamitti hanga gootan. Number 1 lakkoofsa 1 sagalee qabbaneessuu. Silent is power an jedhamu jira. Sagalee keessan qabbaneessuu. Gaafa madaamiin iyyitee maal jette atis kan iyyutu yoo ta'e ibidda irratti maal naquudha? Beenzila naquudha jechuudha. Kanaafuu abidda bishaaniin dhaabsa waan ta'eef kaan ammoo kan godhu qabu siidha jechuudha. Gaafa ishiin aarte iyyite ati qabbanaa tasgabbaa'e. Sagalee kee waliin kaasiin hin dubbatiin. Bakka yeroo tokko zimmitaa malsinoo jedhamati. Zim jechuun iyyuu deebii iddootti ta'u jira jechuudha. Tokko kana godhe. Lammaffaa immoo maal goota? Jireenya kee keessatti waan hundumaa salphisi ilaalitoon eeyyeen tole dhiifamu. Kana sadeen barte taanan talamaan madde taanan dhugaa rabbi jireenyi qallaalee siniisaa biyyaan baaratte jechuudha. Sababni isaa jarichi kan jaalatu waan kana. Waan hin dandeenyesh tolesh. Kazaa waan sana oduma mokkoriin malesh madaa maa yagdarta liyoom soo wiikeedha. Bakka dhiifamu. An asiif baay'ee isaan jaalatu jarri jechuudha. Das ishee jedha atillee hin qabbanooftu. Salphaa goote akkasitti olaalte sammuun keellee hin tuqamuu jechuudha. Dafee dubbachuuf yaala daqiiqa 6 akka darbuun barbaadu waan ta'eef. Inni sadaffaa hojii qulqulluu ta'e hojjedhu. Kan biyyaa waan hojjechuuf waan ta'eef hojiiwwan hojjettan san xiyyeeffannoodhaan hojjedha. Hojii tokko fakkeenyaaf nyaata hojjetta taana nyaata irratti xiyyeeffadhu. Waan biraa yaada, waan biraa gochaati, waan biraa hin jedhin jechuudha. Asiif achi odoo hin taane hojii sii kenname sana irratti xiyyeeffannoodhaan hojii qulqullinaa hojjedhu. Gaafa hojii qulqullinaa hojjette madaamii keetillee sitti hin dhiisu jechuudha. Atillee keessi keellee boqonnaa qaba bakka. Hojii qulqullinaa gaafa isin jedhu bakka dadhabdanii maal odoo nyaatii walii fadii fiiga. No akkas jechuun hojii qulqullina. Hojii qulqullina waan qabde waan hojjette san milkeessi hojjedhu bareechi hojjedhu bakka kana inni ijoon jechuudha. Kan biraa immoo inni afuraffaan rageenyarra inni afuraffaan yaadi bakka ala yaadi maal kaayyoo keessa yaadi. Gaafa kaayyoo keessa yaaddu maal gochuu akka biyyaa baate hin beektamtire. Maatii guddisuudhaaf, jireenya jijjiiruudhaaf, maatii gargaaruudhaaf, whatever bicha namni kaayyoo malee biyyaan bahu kaayyoo keessa yaadadhu. Aari ishiirra, iyya ishiirra, sagalee ishiirra gaafa ishiin iyyitu ati yoo maal yaadda? Sammuu kee keessatti
ishii dhabdee deebisoo odoon taane kaayyoo keessa yaade amma kaayyoo kiyya ga'utti jedhattee hin dabarsitaa jechuudha. Inni shanaffaa maaloo ta'e gaariidha. Inni shanaffaa inni ijoodha kanas hin jedha jechuudha. Yeroon ishiin qabbanoofte madaamiin keessa yeroo ishiin qabbanoofte gaaf das jedhu jira miti yeroo guyyaa tokko gaafsa maal gootu isinitti fakkaate madaam jettanii madaam maaliif natti teelee sarrakti alee anamaa bahebba maan jaaladhu ani maaliif natti hiite isawweet qalxaan isawweet min sarichinu min tasaasichinu bilaachuu jettanii hin gaafattu jechuudha. Gaaf kana hin qaanofti deebistanii shiyyuu aarsitu ofitti affarti. Kanaafuu wanta akkasii kana gochuudhaan daqiiqan keenya yaalaa deemaa jira. Madaamii keessan aara ishee qabbaneessuu fi isinillee sammuu keessan osoo hin dhukkubsatiin hojii keessan hin milkaa'uu dandeessu. Paartii lammaffaa waan adda ta'e waan ajaa'ibaa isinii fidee waan hin dhufuuf sabskiraabii laayikii gochaati na eegaa. Kan biraamoo kana isin jechuu barbaadu isa dhumaarratti meesin gaafa madaamii aarte maal gootanii kan jedhu san koomentii jalatti nan barbaada. Koomentii jalatti barreessaa yaada walaa jijjiirru gaafii yookaan immoo mata duree irratti hojjetamu wanna gaafii yoo qabaattan barreessuu dandeessanii. Paartii lammaffaa isiniif fidee dhufa ijoollee mana madaamii qabu jechuudha. Paartii lammaffaa waan ajaa'ibaati garuu sabskiraabiin kiyya ol kaf jechuu qaba. Jammaaridha waan ta'eef sabskiraayib godhaa, sheerii godhaa, laayikii godhaa nagaan tura.